እኔም እኮ እሱን ነው እያልኩ እሱን ብቻችን ነው ማናጀሩ ፍሌክት እንደዚህ ነገር ነው። አይ በቃ እኔ እሱን ከሆነ ይኸው ልንገራችሁ እኔ ተውት እንሂድ እኔ የምፈልገው ባለ 3 መኝታ ነው ተረጋግታችሁ አንዴ እኔ ተረጋጊና ተረጋጊ እስኪ እንግዲህ አይ እኔ የተባባልነው ይኸው ልንገርሽ ባለ 3 መኝታ ገዛልሻለሁ ተስማምተናል ሁሉን ነገር ጨርሼ ከፍዬ እመጣለሁ እሺ ብሎኝ ደስ ብሎኝ በጧት አስነስቼው መጣን ወይ inuma gubanne jechuudha bar inuma gubanne ayyuudhaaf jenne inuma gubanne inuma numaraachite ishiinis ma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha inti qoy qinaati aga kana hunda jechuudha aga kana hunda kan qinaati sitti fide maalidha garuu sammuun teetuni fayyaadhuma si qabdii siin jedhe bar ati fayyuma qabda garuu ati sammuun teetuni fayyuma si qabdi waan fayyaa si qabdu natti fakkaanne isa dhugaa rabbii dubbachuudha nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota kan koo akkam jirtan nagaa qabdanii nagaan qabaan galata rabbi egaan akka carraa ta'ee dhugaadhaallee xiqqoo bizii ta'e tanan ture gara sooshaal miidiyaatirra hin turre akka carraa ta'e nan gaafa gara yuutuubiitirra dhaqu ayyuuni burraa karrayyuu manni naa bitamu malee manni kilaasii 3 naa bitamu malee abbaan ciisicha 3 naa bitamu malee jechaa jirti jechuudha akkuma beekamu immoo congratulations Saidoo atillee sartifikeetii argattee jirta jechuudha akkuma Sumayyaatitti egaa sartifikeetii argachuun kuni akka qallaalitti miti jechuudha amala namaatirraan namoonni baay'een gara isaaniitiin gara dhaabbata sanaatitti dhaquudhaan sababa kanarraan kan ka'e sartifikeetii kana argatanii jechuudha malee callisaniitiin miti jechuudha sartifikeetiin kun kan namaaf kennamu gara isaaniitiin gara isaan viidiyoo isaan waraabanii galakkisan irraan akkasuma namoota baay'ee isaan amansiisanii akka gara isaaniitiin namoonni dhaqee fayyadamu isaan taasisanii sababa sanarraanidha jechuudha gaafa isaan iddoo guddaa qaqqabanitti sartifikeetiin kun isaaniif kennama ayyuun immoo osoo dhattee manichayyuu hin bitatin ofiishiitiif osoo hin bitatin akkamitti sartifikeetichi anaaf hin kennamne maqaa ayyuu kan jedhuun sartifikeetiin barbaada kan jettudha jechuudha kan ishiin dubbata ati turte hundi keenya akkuma argine jechuudha jetti waan baay'ee takka nama ajaa'ibudha rabbi nageenya ishiidhaaf haa godhu mucaa sana isa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha ani maaliif akka ishiin tanga baggabdee umaanaaf hin galle viidiyoo guyyaa kadheen gaddanatti fakkaata viidiyoo sana hojjetan tokko keessatti dhaggeeffadhe dirqama wanna tokko maqaa kan kootiin taa'uu qaba osoo ati wanna tokko taate ani wannin ani itti hafu tokkollee hin jiru mana hin qabu qabeenya hin qabu wantin itti hafu tokko hin jiru itti bakka akkana ni du'aati na barbaaddaa jennaan gaafa ani du'ee ani akkana du'u na barbaaddaa ani du'ee raawwadhee qabeenya na warasuu barbaaddaa na dheeyeen jettee jechuudha irrarree hin qabanne isa dhugaa rabbii dubbachuu fi maaliifin egaa Saidoodhaaf rabbii isaaf haa dhaabbatu malee ayyuun akka dubbattutti egaa yaanni isii yaadaa jirtu yookiin immoo wanti isiin sammuu isii keessaa qabdu maal akka ta'e naaf galaatillee hin jiru isa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e naaf galaatillee hin jiru jechuudha. Egaa akkuma hundi keenya dhageenye ati yoo waan tokko taate guyyaa dhiyoo keessatti waan tokko ta'uu dandeessa wanti tokko si mudachuu danda'a maal ta'u mana jechuudha kan ishiin jechaanii jirtu. Ani haala kan xiqqoo na sodaachise keessatti tarii mucaan kun waan tokko mucaa kanarratti yaaddee jirti moo maaliif waan kana jechuu dandeessee kanan jedhullee baay'ee tokko gaafii natti ta'e jechuudha isa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'ee tokko gaafii natti ta'e kanaaf iyyuu saree rabbii isaa eeguu osoo ilmaan isaatii jedhamee asiif achi fiiguu akka rabbii waa tokko isa akka mudannoon tokkollee isa hin mudannee rabbiin isaaf karadha jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf maaliif innis jaalateetii miti jechuudha waan kanatti kan inni galee dirqamsiistee akkuma namoonni hundi keenya iyyuu jalqabarraa kaasnee hanga ammaatitti waa'ee isin keessa jirtu waan isin godhaa jirtu waan isin isarratti raawwataa jirtu hunda isaa waan isin isa itti adeemsisaa jirtu hunda isaayyuu akkuma arginaa jiru hundi keenya ni beekna jechuudha hundi keenya argaa jirra. Kanaaf yoo rabbi nageenya isaaf haa buusu sababa isaatiin namoota baay'ee kan ilkaan cabsitee jirti kan wanti isin hin godhin jiru jechuudha. Kanaafuyyuu isaaf illee rabbi isaaf haa eegu jechuudha. Isiin kan akkuma namoonni baay'een keessan argitanii jirtu irratti illee namoonni hojjetan baay'een keessan jirtu jechuudha. Iyyaasurraa akka ilkaan irraa cabsitee argitaniiti jirtu jechuudha. Egaa intalli iriyaa abbaa manaa isiitirraa ilkaan cabsitee egaa abbaa manaatiif hinnaati kan jedhamus baay'ee nama sodaachisa isa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e baay'ee tokko nama sodaachisa jechuudha. Akkuma beekamu Iyyaasuunis waa'ee sana keessatti dogoggora hin qabanatti fakkaata jechuudha gaafa itti yaadee jedhu Saidoon bakka mana hin jirretti
baaziliinii baatee Zaydoon baay'ee sirkutee dhidhiibamuu qabda kan jedhuunidha. Baaziliinii baatee dhaqee natti fakkaata innis kaameraa qabatee iddoo sanatti innis balleessaa akka qabu natti mul'ataatii jira jechuudha. Akkasuma immoo waa'ee kanaati irratti sila isiinumtii ofirraa yookiin rukuchaadhaan osoo hin taane lakki nama doofne yookiin nan dhukkubne jettee ofirraa deebisuu yookiin immoo baaziliinicha naa kenni nan dhiibbadhaa jettee ofirraa deebisuu hin dandeessi turte. Garuu harki isii waa ta'e of keessaa qabanatti fakkaata isa dhugaa dubbachuudhaaf harki isii waa of keessaa hin dhabu nama dhayi kan godhu akkasiin nama bursuuti kan godhu wayi of keessaa hin dhabu jechuudha mucattiin. Kanaaf iyyuu isa akkuma argine waliin kun rukuttee ilkaan isaa irraa cabsitee turte. Egaa kunis waan baay'ee ulfaataadha. Iyyaasuun kassasuudhaaf maal jecha akka jirudha kan isaan dubbataati turanii. Haa ta'u malee immoo inni iyyuu dhufee bakka abbaan manaa koo hin jirretti sin dhiibanaan jedhee uffata ol qabadhu naan jedhee mina jetteetti kan isiin dubbataati turte viidiyoo wayii keessatti argeetiin. Kanaaf Iyyaasuu keenya ilkaan keetis dhabdee jirta, dhugaa keetis dhabdee jirta. Rabbi si haa fayyisu siin jenna malee waan biraa wanti siin jennu tokkollee hin jiru. Egaa yoo gara ayyuutitti deebinu ayyuun guyyaa har'aa akkuma arginu mana namoonni baay'een bitataa jiru kana bitachuu yookiin immoo Zaydoon akka isiidhaaf bitu barbaaddee dhattee turte. Gaafa dhatutti Zaydoon immoo abbaa ciisicha tokko siifaa bitamu jechaanitidha jechuudha kan inni ture. Isheen immoo abbaa ciisicha tokko hin barbaadu abbaa ciisicha sadii maleedha kan isheen jechaa turte. Waa'ee isaa irratti baay'ee waliin falmaa wal lolaatidha kan isaan turanii. Ayyuunka manaa fi ala hin jettu kun hiriyyaadha kun nama guddaadha kun nama xiqqaadha hin jettu jechuudha. Gaafa achi dubbii jalqabdu daa'ima yoo jedhani akka daa'imaa hin jirtu beektuudha oolani akka beektuu hin jirtu. Maaliif akka ta'e garuu naagalaa hin jiru jechuudha. Waa'een ishii kun dhugaa dubbachuudhaaf waa'een ishii kun baay'uma tokko jechuudha. Baay'uma tokko na dhibaatii jira. Kanaafuu egaa achis namicha achi taa'ee raawwatee waa'ee mana kanaa irratti isaan mariisisu yookiin immoo wantoota barbaachisu achitti silaa guutuu biratti hidhattee hin bitadhu abbaa ciisicha sadii malee abbaa ciisicha tokko hin bitadhu. Sumayyaadhaaf abbaa ciisicha aga kanaa bittee Sumayyaan aga kana waan akkanaa godhattee Sumayyaadhaaf barbaada. Sumayyaa lafa kam deemtaa Sumayyaadha akkana taatee Sumayyaadha akkana gootee bakka Sumayyaadhuma kana lafa kaa'uu dadhabde. Anna Rabbi nagaa isiidhaaf haa buusu. Maaliif akkasiin Sumayyaa akkanatti qabatte naagalaati hin jiru. Sumayyaan dhimma isiitu hin qabdu jireenya isiitiif asiifachi fiiguu malee ilmaan isii guddifachuu malee dhimmuma isii hin qabdu jechuudha. Garuu isiin Sumayyaan kana goote Sumayyaa kana taate Sumayyaa akkas goote Sumayyaa akkana taate bakka jechuudha. Osoo mana tokko keessa waan waliin jiraatanii yookiin ollaa tokko waliin jiraatanii waan bakka waan ta'e itti gootee mucaa kana namsiidhumayyuu balleessitu jechuudha kan isiin fakkaattu. Akkuma jettu Sumayyaan isii waliin jiraachuu yookiin ollaa tokko jiraachuu yookiin immoo egaa walii galanii ta'u intala kana faana jiraatu jennee wanti nuti yaadnu tasumayyuu hin jiru jechuudha. Sababni isaa osoo walitti hin dhufiniyyuu Sumayyaan akkana taa'e Sumayyaa akkana goote Sumayyaa akkas taa'e Sumayyaan wannumti siin hin jenne hin jiru jechuudha akkuma arginee jirrutti. Kanaafuu egaa Sumayyaan isii faana waddoo tokkotti dhufanii yookiin immoo naannoo tokko yookiin immoo jireenya magaalaa tokko keessaa waliin jiraachuudhaaf jireenya gaarii jiraatu jedhee waan ayyaadu tasumayyuu hin qabu. Egaa akkuma jedhutu Sumayyaa fi Zaydoon immoo bakka tokkodha. Akka manichi bakka tokko ta'edha jechuudha kan isaan bitanii. Ammas immoo ayyuudhaaf illee kan bitamu akkuma bakka Sumayyaan bitte sanatti bitamu barbaadeetti natti fakkaata Zaydoon akka jedhutti. Garuu wanti kun waan baay'ee ulfaataa natti fakkaata. Isa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e Sumayyaadhaaf waan baay'ee ulfaataadha. Sababni isaa ayyuun akkuma hundi keenya arginu ayyuun akka namaa osoo hin taane akka bineensatti jechuudha kan ishiin nama faana jiraattu. Kanaafiyyuu ani ayyuun iddoo tokkotti gaafa mannumti kun xumuramee fi gaafa itti galanii naannoo tokko jiraatu jedhee naannoo tokko miti magaalaa tokko keessa iyyuu waliin jiraatanii ni jiraachisti jedhee waan ayyaadu tasuma hin qabu jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf maaliifin kanuma akkanumatti argaa jirru waan ta'eef kanuma akkanumatti gocha isii yaada isii sammuu isiidhaaf qabu. እኔ መጥቼ ሱመያ ቪዲዮ አይቼ ዲስካውንት አገኘው። ቀድሞ ከመጡት 5 ሰዎች ውስጥ አገኘውኝና ገዛው ሱቅና ቤቱን ገዛውኝ። ሲቀጥል እኔ እናንተ በገና የምናወራው ነገር አለ። ከሱመያ ጎን ራሱ ምን ልታረግ እንደገዛ እሱ እናወራለን። እኔ አሁን ይሄንን ተፈራርመን እንሂድ። እሱን አሁን ተይና አሁንም እንገዛው አንድ ላይ ነው፣ አንድ ቦታ ነው። ባለ አንዱ ይበቃሻል። አየሽ በይና አሁን ወላሂ አልገዛም። ባለ አንዱን አልፈልግም እኔ በጭራሽ። አዎ አበደን አልፈልግም። እና ይቅር እዚህ ቁጭ ብዬ ነው